Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo irraaf qopheeffanne dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Itoophiyaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmad hawaasa dinagdee fi siyaasaa Veenzuwaalaa waliin wal fakkaachuu qorannoo taasifameen mirkanaa'e. Dhibdeen lammiilee irratti mul'atee turee fi itti jiru baqachuu lammiilee isheetii fi naannoo addunyaa irraa dhiibamuu biyyattii irratti hundaa'uun Itoophiyaan ija shakkiin akka ilaalamtu ishee taasisee jedhe. Tuuti Gadaamichillee goobaa kennuuf tarree Lideetiitti buttaa qaluu himan. Dhalataan Oromoo lammii Kanaadaa Alii Ahmad Noorweechi siitiif mallatteesse. Yugaandaan baqattoota Itoophiyaa akka hin fudhanne ibsite. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa humnoota waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessee jira jedhe. Isaayyaas Afeworqi dhimma galaana diimaa mari'achuuf gara Sudaan deemuun muddama ulaa galaanaa furuuf Ataakaroo Itoophiyaa waliin seente irratti mariif garas imalanii jiru kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa irraa yoo ta'an hordoftoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun waliin turaa jecha oduun kunooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad hawaasni dinagdee fi siyaasa Veenzuwaalaa waliin wal fakkaachuu qorannoo taasifameen mirkanaa'e. Dhibdeen lammiilee irratti mul'ataa turee fi itti jiru baqachuu lammiilee isheetii fi naannoo addunyaa irraa dhiibamuu biyyattii irratti hundaa'uun Itoophiyaan ija shakkiin akka ilaalamtu ishee taasisee jedhame. Muuxannoo qabeessa naannoo Veenzuwaalaatti mul'ate irraa ka'uun yaada siyaasaa fi hawaasa dinagdee muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad muummicha ministeera Itoophiyaa jala waggoota 8 darban 2018 hanga 2026 keessatti wal fakkeenya qabuun Itoophiyaa keessatti dhiibbaa cimaa fiduun lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman baqachuu fi naannawaa addunyaa adda addaa keessatti jireenya fooyya'aa barbaadachuuf hawaasni biyyattii bifa gurmaa'ee fi faffaca'aa ta'een biyyaa bahuu isaanii qorannoon kun agarsiise. Dhibdeen kun hawaasa dinagdee cimaa waliin wallaansoo wal qabu baasii jireenyaa ammeessuun hojii dhabdummaan babal'atee fi jeequmsa siyaasaa lammiilee irratti mul'atuun nama gaddisiisuu cinatti buqqa'insa bal'aa fiduun biyyattii keessatti yeroo addunyaan teekinooloojiidhaan wal dorgomutti biyyattiin midhaan nyaataa of danda'uu dadhabuun sababa buqqa'insaan gargaarsa eeggataa jiru jedha qorannoon kun. Qorannoo adda addaa akka ibsutti haala hawaasni dinagdee waggootan dhiyootan saboonni lamaan Oromiyaa fi Tigraay akka ta'etti uummanni isaanii dinagdee cimaa waliin wallaansoo qabaachuu barbaadu baasii jireenyaa kanneen akka barnootaa hojii dhabdummaa ammeessanii jiru. Hojii dhabdummaan gara parsantaa 30tti babal'ateera. Gara fuulduraatti ammoo miliyoona 25 hanga 30 uummanni biyyattii keessaa baqachuu danda'u jechuun World Bank daataa 2026 naannoo Tigraay fi Oromiyaa keessatti dhibee cimaatu eegama jedhee tilmaama isaan kaa'eera. Lammiileen miliyoona 5 olitti lakkaa'aman kanneen addunyaa Sudaan, Keeniyaa, Yaman keessatti baqatanii jireenya fooyyeffachuuf garasitti akka baqachuuf jiran qorannoon kun itti dabaluun ibseera. Jecha siyaasa muummichaa Abiy yaada siyaasaa Veenzuwaalaa irraa Centralized Federalism waliin de facto United States wal fakkeessuun kan qaban Federalizimiin Itoophiyaa irraa wal fakkeessuun lammiileen bakkeewwan jeequmsi itti turanii fi amma irra deebiin mul'achaa jiran kun hawaasa naannoo sanatti yaaddoo kan uume ta'uu hime. Waggootan 8 darban keessatti addaayyota siyaasaa 20 Oromoo Liberation Army TDF faannoo waliin wareegamtoonni 5,000 ol guddaadha jedha qorannoon kun. United Nations fi Human Rights Council riipoortii 2025 dhimma Tigraay 2020 hanga 2022tti fi Oromiyaa keessatti wareegama cimaatu uumameera jedhe. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmad kan Veenzuwaalaa irraa adda isaan taasisu miti jechuun barruun kun tilmaama isaan akeekeera. Kanuma irraa ka'uun qondaalli humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Jilmaa Mardaasaa akka jedhanitti biyya keenya eeggachuuf aggaamii kamiin qolachuuf humna qabna jechuun dubbatan. Itoophiyaa keessatti dhibdeen kun haala baay'ee gaddisiisuun buqqa'insa bal'aa biyyattii keessatti babal'isuu danda'a waan ta'eef muummichi ministeeraa biyyi siyaasa hawaasa dinagdee cimaa waliin wallaansoo wal qabu kun kan barbaachisu jedha gabaasni kun. Daataa fi gorsa addunyaa United Nations, World Bank, Human Rights Watch irratti hundaa'eeti. Tuunni Gadaamichillee gooba kennuuf tarree Lideetiitti buttaa qaluu hime. Tuunni Gadaamichillee gabalaan baasoo haalchisaaf
gooba kennuu fi ardaa jilaa tarree leediitti jila gaggeessaa ture xumuruuf har'a amajjii 5, 2026 barii barraaqaan ka'uun abbaan bokkuu korma qilxuu fi ijoolleen raabaa sangaa buttaa qalan. Oromoon Karrayyuu sirna gaggeessu yeroo abbaan gadaa tokko baallii fuudhee waggaa 6 fi gooroo marmaaree aadaa gooroo jabeessuun bara gadoomaa isaa xumuruu fi yeroo waggaan 2 hafutti sirna kan raawwatu ta'uu miseensi tuuta gadaa Michillee obbo Bulaa Diidoo Addis Istaandarditti himan. Obbo Bulaa Diidoo akka himanitti Oromoon Karrayyuu tuuta gadaa 5 qabachuu ibsanii tuutni 5 kun Michillee, Duuloo, Moggisaa yookaan Birmajjii, Sabaqaa fi Haalchisaa kan jedhaman yoo ta'u waggaa 8 baallii yookiin aangoo waliif dabarsu jedhan. Kanaaf yeroo ammaa gadaan Michillee bara gadoomaa isaa xumuruu fi yeroo waggaan 2 hafu kanatti tuuta itti aanee baallii gadaa tuuta Haalchisaaf goobaan kennuuf akka jiru himan. Kana jechuun Michilleen aangoo isaa keessaa walakkaa Haalchisaaf kennamaa jechuudha. Dhalataan Oromoo Karrayyuu ardaa jilaa tarree leedii irraa bilbilaan yaada kennuun obbo Qumbii Ida'oo kaayyoo goobaa kennuu tuutni aanu waggoota 2 dhufan keessatti wantoota aadaa shaakalchiisu jedhu. Innis akkaataa itti bulchan aadaa akka baratu gochuu fi itti gaafatamummaa isaa irra jiru akka beeku kan hammatu akka ta'e eeran. Sirna goobaa kun kan guyyootaan 10f gaggeeffamu kan ture yoo ta'u guyyaa har'aa bakka tuutni 5 jaarsolii biyyaa fi uummanni bal'aan jirutti kan gaggeeffame ta'uu himaniiru. Dhalataan Oromoo lammii Kanaadaa Alii Ahmad Noorwiich Siitiif mallatteesse. Dhalataan Oromoo lammii Kanaadaa Alii Ahmad kilabii Ingiliz Chaampiyoonshiipsii keessaa taphatu Noorwiich Siitiif mallatteessuu ibse. Noorwiich taphataan kilabii Kanaadaa Waankoover Waayit Kaap kun garee isaatti makamee lakkoofsa 21 uffatee akka taphatu mirkaneesseera. Tiraansfer Maarkeet akka ibsanitti Aliin paawundii miliyoona 2 ta'uun Noorweeyitti makamee kontiraata isaa hanga bara 2028 fi 2029tti turaa jedhame. Taphataan sarara gidduu ganna 25 kun gara kilabii Ingiliz kan dhufu wajjin wal qabatee yaada miidiyaa kilabichaaf kenneen waa'ee hiree yaada kanaa yeroo dhaga'e hedduun gammadee jedha. Noorwiich garee guddaadha. Anis qaama garee kanaa ta'uu kooti baay'een gammade. Noorwiich Siitiin bara 2019 fi 2020 fi bara 2021 hanga 2022tti Pirimeer Liigii keessatti kilaba dorgomaa turedha. Alii Ahmad bara 2023 irraa kaasee garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Kanaadaa fi filatamee taphataa turuun ni yaadatama. Aliin bara 2021 kilabii Vaankoover waliin hojjechuuf garee dargaggootaatti makame. Achiis gara 2022 kontiraata isaa piroofeeshinaala kan jalqabaa mallatteesse. Abbaa fi haati isaa lammiilee Itoophiyaa dhalootaan Oromoodha. Waggoota 30 dura Harargee irraa gara Kanaadaa imalanii achi jiraachaa akka jiran maatiin isaanii miidiyaa kanatti himaniiru. Yugaandaan baqattoota Itoophiyaa akka hin fudhanne ibsite. Yugaandaan kana booda buqqaatota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa dabalatee biyyoota amma waraana keessa hin jirre irraa gara biyya isheetti baqatan akka hin fudhanne irra deebiin ibsitee jirti. Mootummaa Yugaandaa lakkoofsa baqattoota biyyattii gara biliyoona 2 ga'uu fi deeggarsa arjoomtotaa hir'achaa waan jiruuf kana booda natti hin dhufinaa jechuun ibseera. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Yugaandaa mootummaan namoota biyyoota waraana keessa hin jirre irraa dhufaniif da'oo ta'uu dhabeera jechuun ibseera. Murteen kun addatti baqattoota biyyoota yeroo ammaa waraana keessa hin jirre akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa kan ilaallatudhas jedheera. Biyyattiin baqattoonni hedduun otoo walirraa hin cinne gara sanatti baqachuun lakkoofsi baqattootaa akka malee dabaluu fi faallaa kanaa immoo deeggarsi arjoomtotaa irraa argamu yeroo yeroon hir'achuu hordofee biyyattiin murtoo kana kan fudhattu taasiseera akka ministeerri jedhanitti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi buqqaatota Yugaandaa akka ta'an Helerii Onek miidiyaa biyyattii Daay Mooniitaritti akka himanitti mootummaan baqattoota warra kanaan duraa da'oo argatan duubatti akka hin deebisne himan. Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maalimaa ganda Hawwaa Dhangaggootti qonnaan bultoota mootummaan Biltsiginnaatiin maatii isaaniirraa butamanii gara kaambii waraanaa geessuun doorsa maqaa shanee deeggartu jedhuun isin ajjeefna jechuun reebicha ulfaataa irraan ga'anii akka jiran maddeen naannichaa himan. Akka jiraattonni naannichaa irraa odeeffannoo arganne nuuf himanitti namoonni maqaan isaanii obbo Tasfaayee Boggaalaa jaarsa biyyaa nama umuriin isaa
60 ol ta'u himanii siyaasa homaa akka quba hin qabne fi barnootaallee tokko akka hin qabne itti dabaluun himaniiru. Inni lammaffaan immoo qonnaan bulaa obbo Abdiisaa Simaa kan jedhamu jiraataa ganduma kanaa ta'e maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun gara kaambii waraanaa geessuun jaarolee biyyaa irratti aggaammii ajjeechaa kaambii waraana sirnichaa keessatti dararaa jiraachuu jiraattonni himan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee bakka addaa Geeshee jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa manneen uummataa 5 qabeenya waliin abiddaan barbadeessuun maanguddoota biyyaa waggaa 65 ol ta'an obbo Dooshaa nama jedhamu immoo ganda Geengoo jedhamutti rasaasaan rukutanii ajjeechaa irratti raawwataniiru jedhame. Akka maddeen naannichaa nuuf himanitti humni raayyaa ittisa biyyaa torban kana namoota Oromoo ta'an isintuu waraana bilisummaa Oromoo tumsa jechuun qabanii reebaa fi bilbila harka irraa saamaa akka turan ta'ullee guyyaa kaleessaa Amajjii 4 2026 ganama irraa aanaa Dibaaxee keessatti manneen uummataa gubuu dabalatee namoota nagaa irratti reebicha hamaa raawwachuu fi gariin isaanii ammoo qabanii fuudhatanii deemuun beekameera. Namoonni manni isaanii qabeenya waliin jalaa gubates ta'e kanneen hidhamanii jiran jiraattota qotatanii jiraatanii kanneen hawaasa naannoon jaallataman ta'uu maddeen nuuf himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin baha godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu Araddaa 29 ganda Haloo Maddaa jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa gaafa Amajjii 3 2025 waraana bilchiginnaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 12 ol battalatti ajjeesuun 20 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabeera. Kana malees meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Lataa Sibuu ganda Amuumaa Alaltuu keessatti guyyaa kaleessaa tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa 80 battalatti ajjeesuun 50 kanneen ta'an ammoo madoo dandammii hin qabneen adabeera. Kana malees loltoonni sirnichaa 6 fayyaatti harkaan qabuun booji'uu fi meeshaalee waraanaa gurguddaa irratti hiikkachuu ifoomseera. Gama bilchiginnaatiin haleellaa waraana bilisummaa Oromoo bahaa fi lixaa Oromiyaatti raawwate kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti wanti jedhame hin jiru. Isaayyaas Afeworqi dhimma galaana diimaa mari'achuuf Sudaan deemuun muddama olaanaa galaanaa taakaroo biyya Itoophiyaa waliin qaban irratti marii taasisuuf jedhameetu eegama. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi Jibriil Ibraahim ministeera maallaqaa Sudaanii fi Kaalid Alaayisir ministeera infoormeeshinii Sudaan waliin dhimmoota tasgabbii galaana diimaa irraa fi nageenya naannoo irratti marii gaggeessan. Walga'iin kun baadiyyaa bulchiinsa Adii Haaloo keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, Isaayyaas gaggeessitoota kana waliin dhimmoota tumsa faayidaa waloo irratti waliin hojjechuuf tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti marii taasisuu fi tajaajila oduu Sudaan gabaaseera. Walga'ii kana irratti dabalataan walitti dhufeenya lameen isaanii fi seektaroota kana irratti bifa ittiin waliin hojjechuu danda'an irratti marii taasisanii jiran. Wayita Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaadaa jirtu kanatti pirezidaantiin Isaayyaas daawwii isaanii dhiyeenya Saawudii fi Masiriin taasisaniin biyyoota galaana diimaa cinaatti argaman waliin walitti dhufeenya cimsataa akka jiranis gabaasni kun eereera. Isaayyaas Eertiraan ammas walitti dhufeenya Sudaan waliin qabdu jabeeffachuu feetii jedhan. Tattaaffii Sudaan rakkoo nagaa ishee furuuf tasgabbii ofii ishee fi dhamaa jirtu ni deeggartii jechuun Sudaan Tiriibiyuun gabaaseera. Hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.